irradiibuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu warroota diini ilmoo sanii diini Oromoo haati miskiinaa takkasi yaa Oromooti jettee isin boochuu dhimmamsiifte sheer godhaa viidiyoo tana nama hunda biraan gahaadhaa jechuudha. Abiyyi Ahmad Aliifaa biraan gaya sigalee oggii sheer taate bira dhayti. So saniifuu amma gara sagantaan dhufee fittiin deema arra akkuma beekamu oduu gaddaa jira jechuudha. Oduu gaddaa sirni gartee dhandhaarrumaatu gartee okkotumaa jijjiirame malee sirri kan jijjiiramne sirni dheengadda dambidoollotti ajjeesee haadha reefa gubbaa teessise sirni gartee dheengadda jira dhiira gudeechise aangumarra jiraachuu isaa waan kanaa isinii mirkaneesse jechuudha. Hedduu nama dhagayama, hedduu nama gaddisiisa. Oromoon ol baatee gaddeebite. I don't know. Rakkoo teenya tanaan naagaluu deebiita dhiiru maaluma taane sigalee. Warroottan osoo niin sagantaa kiyyattiin seenne namni rabbi sodaattan dhiiga namaa fa'aa irratti sagaleen ta'ina. Namni rabbii tokkicha sodaattan. Dhiiga miskiinaa haganna qabu jiru irratti. Khaadiree ganna ku jira. Abiyyi quban qabu. Maarreen quban qabu warri jettan. Please. Waan kana fakkeenya tokkoon isinii kenna. Gaafa Lammaa Magarsaa Oromiyaa irra jiru poolisiin Oromiyaa maaliif ummata madayte? Maaliif ummata wajji jiraatte? Maaliif raayyaan ittisaa hundi jaalatame? Mee Oromootiif duuba deebi'aa ilaala. Waa hunda godhu hoogganaadha. Gubbarra hanga liqoombar milishaa ganda keessaa nama jeesutti sirna gubbarraa gad diriiree nama jeesaa jechuudha. Mee Lammaa Magarsaa laala. Poolisiin Oromiyaa dheengadda gartee ummata keenyaa wajji dhaabbatte. Ummata keenyaaf dhaabbatte. Gaafa lolli cinaasani ta'u ummanni rasaasa dhiyeessaa fi bishaan dhiyeessaa fi khadawwaame fuudhee haakimattiin fiigaa maaltu kas godhe hoogganarraa jechuudha. Hoogganarraa hin dogoggorinaa waan takkan dogoggorinaa naa isiniin jedhe waan kana laal jalarraa aliifirraa hanga wassalaami beeynaa jechuudha. Piippi Abiyyi waan ta'e Abiyyi nama afaanii baafatee sigalee bar shanee tokko katti hiinee ummanni girgiriin ukaa akkamta shanee kamitti hiitan jee nama dha'ee bar walgahii keessatti saxiin gootanii afaaniin ustanii kan poostiin goone kan hin dubbanne kan gabaasan galchine ichumatti saxiin gootanii nama jee sigalee. Ni beekan warri qoree jiddu waleessaatii fi kun hogginan jecha kana juu guyyama akka jee fi eessatti akka jee ni beekan jechuudha. Nama akkasiiti. Yeroo hunda liqoombar gandaatiin siin jedhe khaadireen gandaa milishaan gandaa kana majjeesu hooggansa gubbarraatti kennameeni jechuudha. Kanaaf gartee political science nama siyaasaa gartee fixe ta'uun sin barbaachisu. Lammaa Magarsaa hadheen gaddaa kana laali. Poolisiin Oromiyaa tadheen gadda naman tuyi. Poolisiin Oromiyaa tadheen gadda mana laaqana hunda jaalala keessa hoggiisi mana laaqanaa seentee isin laaqana nyaattiin kafalinaa deema nuu kafala jee namni hundi lafaa ka'ee poolisii Oromiyaa irraa kafalu. Sigalee poolisoota Oromiyaas kanuma dheengaddaasan arra hoggii sirni Shimallisii fi Abiyyi dhufu maaltu jijjiiramee jiyaati. Dubbiin hoogganamoo poolisoota. Dubbiin hoogganamoo milishoota. Dubbiin hoogganoota moo makalaakiyaa asirraa laalleeti dhaabbannee Abiyyi komachuu jirra jechuudha. Namni goosisaa jiru namni gartee waan kana dhibbatti goosisaa jiru Abiyyi jechuudha. Abiyyi amma duraan isinii dubbadde mootummaan miila sadii lafa dhaabbatti. Ekonoomii, militarii, politikaal. Ekonoomii fi politikaaliin Abiyyi harkaa kutee jiraan isiniin jemma dura. Abiyyi waraana qofaa bineensa madaa'e Abiyyi ganaa wanni inni jiraatuun millaacii qawwee isaa qofaan jiraataa jeetiin amma dura isinii dubbadde. Sigalee kana dhugoomsaa deemu jira.
Waan nama dura isinii hime hojiidhaan fidaa deemu jira jechuudha. Kana booda inni gartee marii nu wajji marii haddu maarree marii haddu isa bira kutee jira. Abiyyi dursii hime ajjeesuun injifatamuudha jee. Injifatamnaan ajjeesu seene jechuudha. Ajjeesuun injifatamuudha kajee isaami. Ajjeesuun moohamuudha. Qorannee hiina malee hiinu kajee isaami. Qoratee hidhaan jiru ajjeesaa jira moohamee jira jechuudha. Jechuma sarraa gartee akka inni moohame akka inni gartee sirni kun xumura harkachuu deemu siif galaa jechuudha. Wanni gartee xiinxala biroo hayyuu biroo gartee girgirii kaahuu si barbaachisu hin jiru. Dur maal godhuu ture arra maal godhu jira. Kanumarraa xiinxaluu dandeessaa jechuudha buliyyaan. Saniifuu ummanni keenya if qopheessa. If qopheessa ani sunumaaniin jaa duuti tana caalaa as deemu jira. Nuti waan kana ni beeknaa isinitti iyyuu jira. Du'a kana caalu as deemu jira yoo amma if dhaqqabuu baatte. Yoo amma haatee iyyitee if dhaqqabuu baatte du'a tana caaltu as deemu jira jechuudha. Sigale saniifuu if eeggadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena. Abiyyi gartee maaliif ilma Oromoo jenna. Oromoo keessaa bahee jenna. Qabsoo Oromootiin aangoo dhufe jenna. Oromoof dhimmama jenna. Oromoof saba biroo gowwoomsu jira jenneeti if gowwoomsu jira jechuudha. Nu gowwa malee isaa miti jechuudha. Inni waan beeku dalagu jira. Inni aangoo isaa jabeeffachuu jira jechuudha. Sigale malee inni waa'ee nuti anaa fi ati asirraa wanyee waccisiifnu kana qubaa hin qabu jechuudha. Kan nuti ilma Oromooti, goota Oromooti, eessa dhalate, maarra dhalate jennee nuti haasofnu kana irraa quban qabu jechuudha. Abiyyi jechuun nama Oromoodhaaf dhiini tokko ittiin dhagahamu. Wanni takka Oromoon duutee mee ibsa tokko kan inni kenne as kenne. Gadda tokko kan inni ibsate naa himi. Mee gadduma tokko akka mootummaa naannoo Oromiyaatti illee akka federaalatti illee mee gadduma tokko kan communication ibsate naa himi. Gaafammoo namni kursiisaa tuqe. Baandaa Ijiptiiti. Baandaa Eeltiraati. Baandaa Soomaleeti. Gaafa kursiin isaa tuqamte qiyaamaa ta'a laalme. Nama kursiisaa malee du'a namaa kana irran kaayyatin asumarraa sii galaa bar. Hujuma isaa sii galchaa bar. Adeero. Xiinxala biroo sin barbaachisuu bar. Keessattuu haga yoon lammiin biroo duutellee warri soddaasaa du'ellee wanna gadda ibsatu mee takkaa guyyaa Oromoo mataan murame ibsa baasemu. Guyyaa arra gartee mucaan xiqqishaan haadhaa fi abbaa ijaallaalchisanii mataa adda facaasan ibsa baasemu. Gadda tokko takkaa ibsateen beeku. Oromoon du'uun, buqqa'uun, gidirfamuun, Oromoo dhabamteetu, Oromoo laaffatte, Oromoo caccabte. Sigale Oromoo gandummaa wal qoodde, amantii wal qoodde, caccabtee daaroyteetu aangoo Abiyyiitiif barbaachisa jechuudha. Oromoo humna dhabde, hayyuun keessa afaan qabate, keessa baqate, tujjaarri hundinuu eega abbootii garaa sigale tujjaara silaa sabaaf yaadu khasaba gargaaru hunda eega biyyaa baasee saba caccabse. Oromoo caccabteetu Abiyyi fayyadaa caccabsu jira jechuudha. Sigale caccabsu jira jechuudha. Ni caccabtamoo ni cabsitaa sansiib beekaa jechuudha. Ilma kiyya maarree kiyya miixirqishoo kiyya waan jaamu kana gubii gati. Gubii gati wanni ilma kee jaamu hin jirtu adeero. Abiyyi nama ibsa tokko siin baasinii siin jee gadda kee si wajji ibsachuudhaaf. Aangoo isaa tiifachuuf aangoo isaa gartee qarqaran ayyaanaan baga isin ga'e jechaati bar mee asiyaa waan takkaa isinitti hin bahiniin isinif baasaa. Ayyaana durooyiniin eeguu deemaa jee hangam takka lallabu jiramu nama sodaachisuu bar. Akka namni mirga isaan gaafanne akka namni gartee mirga isaan falmanne akka gaafii takka ati gaafachuu hin dandeenye durooyiniin mataa dana facaase jette. Propaganduma oofu jirammee laale. Ayyaana cuuphaa ka addeemu kana durooyiniin eeyinaa jechaan jirani. Isaan ka isaa yaachisu namicha ka isa yaachisu dhimma kursiisaa malee. Oromoon duute
dhabamte beeloyte buqqaate gudeedamte dhimma isaatii miti ifiifutti bashannan booha oromoo kana enjoy itti godheen sigale wayinni nuuf gadda wayinni nuuf maarre taajaan sigale inni booha ati boochu kana rakkina ati rakkattu kana cinqii ati keessa jirtu kana isaaf gammachu isaaf raahaadha ammani eedati ko booda yoo inni gabbee gammachuu isaa ibsate misooma jee maarree jee sigale wadalloota walii qabate kana wajji iyyaa raasaa keessa deemin akkanuma naayek karoora inni kennee galmagaa jira jechuudha moraali saba tokko huggii cunqursuu deemtu onnee cabsuu deemtu sigale moraali isaa dhooytaa jechuudha dura moraali maal godhe hayyoota keenya adda hiree jechuudha walirra nu bobbaase anarraa eegalii badii tana keessaa qoodaan qaba walirra nu bobbaase eega nuti wal ajeefanne booda sigale kaan hidhee kaan aree kaan bakka haraan isaa bal'atee jechuudha sigale kana hunda ittiin siinu fuutaa kan moo'achuu dandeenyu kan injifachuu dandeenyu kan saba keenya haadha teenyarraa harmee teenyarraa imimmaan haquu dandeenyu sigale tokkummaa qofa marroo fi jaawar yoo arra dubbiin tun hin tokkoomsin taayyee fi lammaa yoo dubbiin tun hin tokkoomsin jara kana hunda yoo walitti fiddee dubbiin tun hin tokkoomsin dubbiin isaan tokkoomsitu hin jirtu jechuudha ijjimma jarumaan gahana laal afranuma kana kanin siidee kana manguddootaan dhiisi du'aa goonaafi dhiisi sigale du'aa goonaaf kana sigale joolleen qaroon amma walitti dhiibuu qabnu dhiibbaarra godhuu qabnu sigale joollee tanaa jechuudha kun addunyaa irratti dippiloomaasiin kun millaachi isaatiin kun beekumsaa fi dhageettii dandeettii isaatiin abiyyi fuunfannoon ga'u jechuudha dhiibbaarra goonee sigale ummata kan nama tokko ilkeen takka jirtu waaciniin haame sigale tabakka takka jirtu waaciniin adda addaan namni shirshaaroon hoogganaan fedhe akka isin hin bitan shirshaaroodhaan hoogganaan fedhe akka isin hin bitanni kabajaan isin gaafadha jechuudha abiyyi jechuun nama irratti kaayyatee miti adeemu ani rumaan sii deebi'a waa takka sirna kana nuti laala mee nuti keessaa yaanaan amma laalimee waan qorqorroo asirraa dulloota mataan akka tokko ta'e gartee kadaayibaraan tattaa'u ka asirraa iyyu malee waan maraattu haasoyni siituu jalqabaa fi dhuma hin qabne malee sigale mee piippiin dur nuti kasi nyaggoone sagantaa baafnee fi sirna diriirsine sigale kana sagantaan teenya jennee lafa kaayyannee teessan as kennadhaa jennee itti dhaadannu mee piippiin sun eessi jirti piippiin numaa bar sigale dhugaan siimaan piippiin aanaa taayyee hangaasaaf zaaset mee isa jirti natin yoo jiraatte as baatee morbitu sigale waan talkaashaa gartee mataa miilaawuu dubbii siituu gartee irraa quban qabne tanaatu gartee waan ifii jirtu ifseete amma kan jirre barraani ummata fixu seente jechuudha mana oromoo diigu seente jechuudha sigale maa mana kana diid aboo namni kun ilmaan 10 qaba ilmaan 20 qaba qorqorroo takkittii namni ma bitachuu hin danda'u jireenyi qaala'e waan namni walirra kaayee bite tana mana namni biyya arabaa amata 10 15 20 ol taa'e tokkichaatti ciccitee jaarrate kana diiga dhufe aboo mana kana maaliif diida hoggii ati jette hoggii mana kana maaliif diida ati jette isin amma waan mana kana diiguuf hin beeytanii dhaloota ama diidan booda dhufuuf galaaja amma wanni kabajaan abiyyi gaafan akka sheekka abbutatti illee wanni kabajaan gaafan guyyaa dhaloonni ama diidan booda
kawaan ati madalaydu sibee husun dhufe aangoo irra deebita amma aangoo gadhiisi dhaloonni kun aangoo afaan keetuun beeku sigale wanni ati dalaydu kun hin galuuf nungalu wanni anamma wanni inni sigale wanni inni gartee magaalaa diiguuf magaalaa xixiqqoo hararraa tana hunda diiga sigale gaafa amaddi dambooda isinii galaa amaddi demishan booda isinii galaa dhaloota dhufuuf galaa siinja guyyaa dhaloonni sun dhufe khasi understand si godhu sun wanni ati gootu gartee galuuf sun dhufe aangoo irra deebita please amma dhaloota kanaaf hin galtuuf hin dhiisi aangoo gadhiisi sigale aangoo gadhiisi hayyoonni keenyaas dhaamsiniin qabu wanni arrattaame oromoo irrattaamu jiru kuyyoo sin tokkoomse yoo kun dhiibee walis sin fidin sigale bu'aan isin eeydan gartee I don't know naangalu ummanni keenyaas rooroon sirra deemu jirtu kun hayyoota keetirra dhiibbaa gootee yooniif gartee sirna kana hara xumura ofirraa achi dhoofin guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha saniifu ummata kaan manarra diigaa mana malee hambisaa asii masaraa ta'e duroos dhaqee waan waggaa dhibba qaallicha du'ee jiru sigale qaallicha du'ee jiru sa'aa tanatti masaraa ta'e duroota haarayomsu moo sigale paartii fi haarayomsanii gartee taa'anii istadiif godhanii eeysa kufne eeysa kaane eenyu wajji mari'achuu qabna eenyu dha'uu qabna sigale eenyu wajjitti fufna eenyuuf keeysaa baafna jedhanii sa'aatii paartii fi haarayomsanitti inni ganda keeysa deemee masaraa haarayomsaa jechuudha Khadireef kaabineesaa kana ajajatti dabarsee mana miskiinaa diisisaa oola jechuudha mana dila oromiyaa keeysa akka diigame kana baay'ata kamiin jaaruu deema biyyattiin doolaaraa udhabdee gaazaa galfachuu dadhabdee jedha haya eeysaa fiddee biyyattiin tun ispaaltii godhuu teeysi karaa kana eeysaa fiddee beenyaa ummata dila kanaa kafaluu teeysi sigale hoggii ati kana hunda gaafatte ay isiniin galu yoo eenyuuf galaree eeganuun galle hoggii jedhaniin nama waggaa 20 booda namaa gala hay nama arra taa'ee ummata arra gubbaa taa'ee nama waggaa 20 bulchu barbara ajaa'ibaa keessa seenne bar mee qaallitti jinnittiin heerume jettu sannu gaafadha amma wanni kanaa jinnoota keessanii jirtii jaa sigale wanni ma oromoo mudate tun nama arra taa'ee warra maddiidamii bulchu jiru osoon arra dhumu jirru osoon beeltinu fixu jirtu osoon buqqa'u jirru osoon gudeedamaa jirru sigale ay wanniin anarra godhu kun teeysanii miti tanama waggaa 20 boodaati sigale mee hoogganaa ummataan akkana jiru kun beeki tuffii ummataati dhugaan siiman tuffii ummata kanaa qabu maal fiddan maaltu dhufa maal fiduu dandeessa jechuudha ani duriin sii hime sigale duriin isinii hime miskiinni quufe rabbiin aboojaa lal bakka inni addunyaa tanarra beekaa jira isa fakkaatu baquufeemi akka intala nugusaa sanii gartee ummata beelee hiriira bee jennaan keessa nyaatanii jettee amma inni quufee jira hay nageenya hin jiru jettanii isa yaabar innimma rakkinni isaa guddaan jaawarumaaf deebii kennu jira jaawar dheengadda maal jeeni finfinnee bichaa bulchuu jiranii utaalee qe'ee naannoo Soomalee dhaqe bar waraanaaniif marsee yoo kaameraa achi qaban bar waraana qofa dilli bar ummata fakkaatu sun jalli shugguxii bar sigale jalli shugguxii bar cufti siyaa'ee bar ummata ayyaa'u jira jee inni siyaa'u masaatana hamma ta'u ummata yaani ijoollee lamaa sadi ijoollee Kaadiree tanachi dhaaba ijoolleen tun ililliidhaan afa ijoollee osoon inni dhufin dura leenjisan akkatti afaan oriituu fi akkatti afaan bantuu fi akkatti ija keessa laaltuu waa hunda dura leenjisanii fixa
sigale akkasitti fishka afuufaa foggi inni ci dhufe bo bakka ijoollee ummataatiif ummata afaan oroyaa sigale marataan keenya tokko faana asirraa taa'eeti sigale akka inni godhatu namichi kun addunyaa biroo haasa'u jiramu Itoophiyaa namni arku jiru tanarraa haasa'u jira jettee hanga si ajaa'ibsiisu takkatti sigale saniifu obboleeyyan kiyya namichi laal addunyaan amaddii dambooda dhuftu bulchu jira jechuudha mee warruma bilziqinaa guutuuga isiniin galuu siin jaabar amma biyya tana laal magaalaa xiqqoo karaa xiqqaa tokko diiguudhaaf miliyoona meeqa si barbaachisa baay'ata ramadu qaba sitiin maallaqa hanganaan lafaa qaba jechuu qaba hanga caffeen deemtee murtooytuu wanni takkan diigamtu jechuudha bakka inni Ameerikaa dhufee biyya bebbereedduu tana harke mana fokkotaa kana hunda gartee wanna harkaa diigaa mana fokkotaa san keessa beeki doktaraatu ciisu jira profeesaraa ciisu jira khaniireen ciisa ciibsite sigale khaniireen ciisa ciibsite sigale santu ciisu jira beeki ilmaan 5 10 15 7 8 9 kana wajjichi keessa ciisaa jechuudha amma mismaara tokko bitachuu hin danda'u doktara mi profeesara mi waan feetete yoo gartee gaangistara abiyyi khasaamu kha ummata hidhee gartee qotee bulaa yoo hudhan ziqee albaa hudhaajee hudhaatti gallakkisee qotee bulaa albaasu jiru kana yoo taate malee mismaara tokko namni bitee mana jaarrachuu hin danda'u sa'a akkanaa keessa dhufee fooqii ichi diigee biqiltuu dhaaba dhufe sigale biqiltuu dhaaba obboleeyso hayyoonni Oromoo please hayyoonni Oromoo ummanni isin eeggachaa jira ummanni isin abdachaa jira sigale walikkoota malli maalii waliin jaa erga ifi wal shukumtan hulaa cufattanii wal shukumtan booda sabaa sablammi eenyu dabalannu qabsoon teenyatun saffisaan bineensa kana xumuro gootijaa wal mari'adda eega teessanii fixattan wal sukkumtanii boskii taatus wal loltanii eega teessanii fixattan booda gabbaha eenyu hammannajaa sigale ichi keessa fixadda please roadmap qopheessa sigale waan kanarratti gartee addunyaa guutuu harka qabdan